أهلا فيكم بقنا مفتني المان أرمو سيسينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم. مرفني نتفكاتا يورفني كسيسينا تكوشي تدوبني تسلم بودي الرباني رفنا ساعتين الرباتي يرو مرحبان كن ساعتين الربات وفتي سنجيك نتفكاتا قرونا نوف كل شاسنين انتظاكي عشان إيش صار بعده في سنجيكو كياف ديفا مسنين قافتا. سلامتك السنف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا مفتاني نورو من كيس سني لما نورمو سيسينا ورما ساعتي دانسين اللي وردو فاتك أساولي كنوفتس كنوفنتانس فدتامو أولي إجانا منكم اتفقاتي يا دسارة إبساتا سوشال ميديا تي دوان كوسنين جتشو برباديني عنجا سينتنتي كالي كين أرتيست عالو هنديسا جرى كان جلو سنفهم بنا ولفت الدورتا. سبونتو أرسي قامك يجي البقى وفراكو تيكوتو تي كومنتي بريسي هوازلت اوكي كان منسشن يون قوا سيسينا جاكو رجعت درستني إيه جاكي السني سيسيناتي ولفت الدرس إني جاركون قبل كنت سيمفودا أوكي كأنا جانثن أكيد سرعتي توفي دني ودين سرعتي سيفوتي أنجي كنا سيفوتي سامو كوليكا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم الفونا ميكو سادي ساتي ولي بدت مرسا بليس يروكي يبيتشا بوكستو سيريسيتي وانا نسني الناس وفنيفيسا بيفتو محمد بيفتو أتي شرموطة خندما انجتو انت لحال عملي دلت جتو ومتسمون دوفا جناوسو متكمبري نمار ربسو سبحان الله ديكالا أوروميان كيزة تفهم برتي جتو أجايب مكم أرجوف الربس مبرسيسو تيمالي نمبرسيستني لكن أني أكيد سنسمون كي يدو فامي تبيكتو بيكتني إن سمون كي يدو فامي تي Oromoon nama arrabsee miti kan injifatu sammuudhaani beekumsaani hammachuudhaani so وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغني غنفتني أنا أعرفه كسينا Bersadi capse, Muliong kafarsa, Amin nuli matas nijiranan jesa, Amin nuli matas nijiranan jesa, بجد راتني جرت وتاتن مي بكل جرتني جرت الآتي ودي كلته موفقة الرجل سنة فقطة ولف جد برسا يمكن يما سياسة قفامتي ومون دايو بكتا كنت دبنا يسولا Mantu jiraja ko ga adobatu hayya nandubadara ko kabu namashan tamaratu ta na sara ko bayin sana mara dan kan kabu bas ya duma di mamataki ya da barkatu la fani oromo bayetis buan busni araba mali kanafu namni danu namur do fi araba mali kanna mahubatu njiro harka dibaki sar kashan ta makanna marab suda so hanazna rakon kawu بقت رتني ملي عمري إيرتو جراتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تفجالتمتو تا بيجي دولتي وكين هوشا هوكنتو روميا زلتي كان أرقمتان جرجرتو فياكي سني أنقا كوتي قلت ربي نقال أو فين جنة إيقا عافياك أمنا لكن مو وانو مدتو في وانو قاقوهم بيبنو ربي تو بيكتسو دوان هندايو مالتو جراسين بوكي أنقا كودا ورين مرسا جرت ربي نسناك أجلشو إيقا فيسبوك الرواندي ماما أولي خليسة سارس أرقان تريد لكن أني واي سياسة كان الرأوف كساتشون بروادا مالف هندومتي أكتيفستي سياسة تأيد أمي وانجروف أكتيفست سياسة كان كيسا مو باين سنما كيسا كان أوروماتي نوفتي كيسو كان مو
kan osoo siyaasa hin beekiin waan adda garaa fayyadamutu ni jira. Laakiin nama akkasiif waan jennee deebii kenninu siin qabnu. Haa ta'u malee waa'ee reeffa Haacaaluu isa gaafa sana du'e amma akka haaraatti gadi lakkisuun keessan nafxanyaan beektu Atsee jechuudha. Unkaan du'aa isaa miti awwaalamuu isaa addunyaa kanarraa dhabamuu isaa miti reeffa isaa osoo gubanii jaallatu jechuudha. Kanaafuu kan nutti gammadu miiqatu jira. Ilmaan Oromoo gogummaadha moo beekumsadha moo wayis reeffa Haacaaluutiin maaltu yaani bilisummaa dhufa jettaniitu moo akkamitti kan ji'a afuriin dura reeffa Haacaaluu akka haaraatti kaleessa oliif gad deddeemsistan. Ilmaan Oromoo wallahi sammuun keessan karbaana ta'ee jira. YouTube fi Facebook sammuun keessan zero sin godhee jira jechuudha. YouTube wanti itti daldalatan ogummaa miiqatu jira yaa jamaa reeffa Haacee inni kaan TikTok keessa of duuba kaayee sirba maal jedha itti gammadde moo wayis gaddamoo wayis maal jedhama ududuuba keessee sirbuun huduuba keessee boo'uun kuni sababa biraa of itti gammachiisu jechuudha yaa jamaa. Dhugaa rabbitti Oromoon akka baay'atee fi osoo beekumsa qabaattanii Ameerikaa bulchitu unkaan Itoophiyaa qofaa miti laakiin beekumsa hin qabnu nuni beekumsa hin qabnu. Reeffa isaa amma namni kun abbaan isaa argitaniitu akkamitti akka isaan bu'aa ba'an harmee isaa haadha manaa isaa ijoollee isaa irraati kan inni wareegama lubbuu ta'e jechuudha. Maatiin isaa yeroo reeffa kan akkanatti dhiigni kan garaatti deebi'ee garaan bokokkee jiru qullaa kan poostii gootanii nama sakaan of gammachiisuudha moo wayis Haacee har'a gadduudha moo wayis Haaceetiin intini siyaasa ooffachuudha naaf hin galle kun anaaf gaaffiidha. Kun dogongora keessanii waan tokko yeroo ta'u yaadaan Abiyyi mormuun waan jiru bakka Abiyyi dogongoretti qeequun waan jiru mootummaa tokko qeequun rakkoo miti. Sinigale hiriirri ba'ame jettanii reeffa Haacee kan baatii afuriin dura baastanii yeroo gadi lakkiftanii maatii isaaniif yaaddanii ilmaan Oromoos immoo kan akka keessanii miti gara laafessa ilmaan Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa jechuun aan Oromoof qaaliidha jedhe dubbateeti kan inni wareegame. Qaalummaan isin kabajaa isin Haaceef qabdan kana gumaa isaa baasna jettanii irratti yaadaa walinti ni jechuu moo reeffa isaa gadi baastanii YouTube irra daldalachuutu isiniif deebiidha. Akkasitti yaaddu ilmaan Oromoo. Hiriirri ba'ame dirqama isaa ta'u fedhii isaa ta'u kaanis dirqama yoo ba'ame dirqama ba'ame allaqe seeraa feera diimokiraasii biyyattii akka aanaattis akka qabaleettis amma fakkeenya namni tokko galgala sabsabaa dhufee manarra yeroo ajaju boorsa sabaa ba'uu qabda dirqama kana yoo hafte immoo qixaatni isaa kanadha yoo jedhe namni tokko unkaan nyaatee waan buluyyuu waan nyaatee buluyyuu jechuudha waan nyaatee bulu waan hin qabneef sabsabaa sanarra waan hafeef maallaqa kaffalame jedhe kana ekonomii isaa yoo hin qabaanne yoo dandeettii isaa hin qabaanne dirqama walgahii sanarratti dhaqee argamuu qaba. Dirqama sabsabaa sanarratti argamuu qaba osumatti eeyyumoo. Dr. Abiy Ahmed dirqamaanis haa baasu fedhiidhaanis uummanni kun ba'ee isaaf hiriira haa ba'u isin kanaaf jecha kan ji'a afuriin dura maatii isaaf yaaduu dadhabdanii ilmaan Oromoo maqaa xiqqeessuudhaaf artist Haacaaluu Hundeessaa diina itti gammachiisuudhaaf kan isin poostii gootan YouTube irra reeffa isaa intini gootanii maqaa isaatiin daldaltanii maal isiniif haa buusuudhaaf hime. Jiraa isaattiyyuu ittiin fayyadamne mucaan kun osoo dhaaba kana sana jinnii jaan kan jedhin akka dhugaa Oromootti ifaaf bilisatti dubbateeti kan wareegame moo akka nama tokko garaaf hin jiraanne moo akka nama tokko intiniidhaan waraqaa baafatee biyya ormaa deemee hin jiraanne biyyattii masaa keessa taa'ee buddeena gogaa osoo nyaatu osoo maatii isaaf hin jiraatiin osoo haadha manaa isaaf hin jedhin osoo ijoollee isaaf hin yaadiin sabaaf sablammii uummata Oromoof kan dubbatu kan qabsaa'u wareegama lubbuu ta'e jechuudha. Kichuutti cite mucaan kun ganaa osoo hin nyaatiin ganaa osoo ijoollee isaa hin guddifatiin ganaa osoo waan ta'e addunyaa biyya lafaa kanarratti zanaa hidhee osoo hin jiraatiin jechuudha. Kan inni wareegame Oromummaa fi kan inni wareegame bilisummaa dhufa jedheeti. Isin galee garuu isin bilisummaa ijaanuu hin argitan abadan. Ijaan hin argitan. Ganda tokko yeroo hiriira ba'amu yeroo gandi tokko hiriira ba'amu Abiyyi waan jimmaatiif jimmaa qofa irratti duultu kun doofummaa keessan. Isin galee kan Abiyyi inda'uun miseensa paartii badhaadhinaa keessa kan jiru irra caalaasaa Shawaa fi Arsiidha yoo dhugaa dubbachuu ta'e paartii miseensa badhaadhinaa keessa kan jiru jechuudha. Taada Jawaarri dhalataa Arsii ergii ta'e miseensa paartii badhaadhinaa keessa kan jiru Arsiidha. Isaanii hoo isiniif maali? Maaliif ilaalcha gaarii hin dubbattan isin? Maaliif ganda tokko qofa gantuu gootu? Moo Abiy Ahmed dhalataa Jimmaa waan ta'eef
inni akka jimmaan bakka bu'ee hojjetaa hin jiru. Sabaaf sablammii Itoophiyaa bakka bu'ee hojjetaa jira. Bal'isaati yaadaa sammuu keessan. Ammoo hiriira kana kan baase Abiyyi miti. Namni akka aanaatti akka bulchaatti akka gandaatti qabalitti waan irra deeminti ni hundumti darajaa qaba. Isni waan an tokko ajajee sabsabaa yookiin hiriira baasetti hundumti Abiyyi jechuu hin qabdani. Bakka Abiyyi waan mootummaa ta'ee jiruuf namni komatamu namni gaaffii irraa barbaadamu osoo jiru namni ko akkuma akka naannootti mootummaa ni qaba. Isni gaaffii namni Abiyyi kana godhe hin beektan isin siyaasa akkumatti siyaasa deemamee injifannaan dhufu yookiin immoo bakka sana teessanii hin jettan. Amma isin rakkoo mataan keessanii namni jaallattan sun bichaa mooraa beeta mangistii kan sana keessatti argamuu qabaadha. Kan inni argamuu qabu immoo akkaataa amma isin deemtan kanaatiin miti. Isni akkaataa amma isin deemtan kanaatiin miti. Namni inni baddaa taa'ee qabsaa'us inni biyya taa'ee qabsaa'us gaaffii Oromoo sabaaf sablammiitu hin deebineedhaaf malee hundumtiyyuu aangoo barbaadeef miti. Aangoo irra ilma abbaa gadaa bahee jira. Abiyyi Ahmed Aliiti kan nu bulchaa jiru. Ilma abbaa gadaati. Wanti barbaadamus aangoon harka Oromoo agaltuudha. Miti kan qabsaa'aa turame. Eessaaf eessa taa'ame. Isni lafeen meeqatti caccabe, aarsaan meeqatti kaffalame. Bilisummaan dhufe kuni ilma abbaa gadaa Oromoon akka aangoo qabate biyya bal'aa irratti argamuudhaaf argamtanii jirtan. Aangoon harka keessan galee jira. Itti fayyadamuu wallaaltan. Inni Jimmaa biyyiif, inni Wallaggaa eenyuuf, inni Arsii eenyuuf akkasitti waliin deemtanii, akkasitti waliin deemamu ilmaan Oromoo. Isni inaaffaan nuun baasu. Inaaffaan yeroo ka'ee hiriirri ba'amu Abiyyitu kana godhe. Yeroo ka'ee namni tokko intinee Abiyyitu kana godhe. Kan Abiyyiin gadi kana bulchaa akkaanaa akka gandaatti qaqqabu jira. Isaan maaliif hin komattan? Isaan maaliif hin gaafattan? Moo Abiyyi maqaa Abiyyi qofaan adda biraa maqaan beektan isin. Ammoo Shawaa yoo hiriira ba'e Shawaa qofaaf du'e Haacaaluu Hundeessaa Shawaa qofadha kan gumaa Haacaaluu Hundeessaa baasu. Isin har'a kaatanii har'a tuulama qabsoo barsiistu maashaallah. Har'a kaatanii har'a tuulama qabsoo barsiistu gumaan Haacaaluu osoo hin ta'in akkamitti hamboo hiriira ba'a. Haaceen bari Shawaaf qofaaf hin duune maatiisaaf qofaaf hin duune sabaaf sablammii Oromoof du'e osuma ta'eyyuu waliin baasna gumaa Haacee jechuu dhiistanii siyaasatti fayyadamtanii har'a immoo darbitanii akkam inni jirullee akkam du'uu dhabeedha kan of nyaachaa jirtan. Namni bari gowwaa miti kan ba'ee hiriira ba'ee namni bari akka lola andaanqoo walitti kaatee intinii jettee adda deebituutii miti. Isinii qabsoon ilmaan Oromoo. Kaanaan kalas qabsaa'u dhiisnaan dhiisu ilmaan tuulamaa yeroo ba'ee xiyyiitiidhaan rukutamu isin mana keessa galtu. Yeroo immoo inni intinii yeroo ilmaan tuulamaa lakki akka dimokiraasii biyyattiitti deemna jedhee mootummaa jala hiriiru gumaa Haacee osoo hin baasin warri hamboo kana hiriira ba'anii warri eebeloo kanatti hiriira ba'anii noo hin jedhamu. Isinii Jawaar Mohammadis hidhaan isaaf hin malu. Diinni nu gammaddee mataan nu cabeetii jira. Jawaar Mohammadiif hidhaan hin malu. Garuu jarri kun dogongoran miti. Dogongoran mana hidhaas Jawaar hammarraa taa'e isin osoo uummanni Oromoo garaaf hin qabsoofne Jawaar hammarraan tiniin jedhu jarri kunis walitti dhufeenya godhatanii waliin hojjetu turan. Garuu daaspooraan biyya alaa kuni jira miti fakkeessuu yookiin yuutuubii guddifachuuf qofa malee ilmaan Oromoof yaadeetii miti kan haasa'u. Hundi keessanii isin tilmaama. Namni yeroo haasoftan haasaa keessan irratti tilmaama isinii. Kanaafuu yuutuubiif jecha ilmaan Oromoo waliin nyaachisina. Gandaaf lagaan nama qoodanii isumaayyuu immoo Jimmaatti duuluun maaliif barbaachise? Osoo amma fakkeenya Abiyyi Ahmed alataa Arsii yookiin immoo Shawaa yookiin Harargee akkanatti duulamaa hin duulamu. Saxxa jettu silaa. Amma uummanni Jimmaa ta'ee fi akka kana yeroo Jimmaan hiriira ba'u Jimmaa qofaa miti amma kan ba'e. Jimmaa qofaa miti. Miseensa paartii badhaadhinaa keessa immoo Jimmaa qofaa miti kan jiru. Isinii irra caalarra guddaan Shawaa fi Arsiidha. Arsiin immoo Shawaa Abiyyi maannoo Jawaariif maali? Akkamitti callise? Kanaafuu namni keessanillee ilaallachaa ma dubbataa warra kanas sanas osoo akka tokkummaa Oromootti osoo haasoftanii bareedaadha. Yeroo baay'ee Jimmaa jettu laakiin kun gaarii miti. Guddaa keessan tol ba'ee Jimmaa arrabsa yeroo hedduu argina.
laakiin yeroo waa'ee Jimmaa kun dubbatamu malee beekamtii hin argamu natti fakkaata yaada yeroo tokko dhugaa rabbiiti. Laakiin dhaabni badhaadhinaa yoo Abiyyi waliin jirra jedhe amma Abiyyi irratti namni sababa wayyaanee injifatee Oromoo keessaa kan aarutu ni jira. Akkasa wayyaanee sunni yoo wayyaaneen sun Abiyyi injifatte akka waan wayyaanee biraa gahee argatutti jechuudha. Sinigal gabroomee jiraachuudha malee gaheen isaa osoo Abiyyi wayyaaneen Abiyyi injifattee warri Maqalee Abiyyi injifatanii gabroomtanii jiraachuudha malee gaheen keessan aangoo amma itti deemtanii aangoo amma barbaadan kanillee hin argattan jechuudha. Aangoo rayyuu darbee alaabaa keenya amma ittiin of mirmirsinee eenyummaa keenya ibsinee jiraannu kanillee qabachuu hin dandeenyu jechuudha. Sinigal Abiyyi ilma abbaa gadaati hojjeteera. Bakka dogongora isaatti immoo seeraa feera kan ittiin jedhu hiriirri yoo bahamee fi maarrakkoo qaba. Hiriirri yoo bahamee fi maarrakkoo qaba. Jawaar illee gaafa mana hidhaatii bahu akkuma kana uummanni jala hiriira. Jawaar amma mana hidhaa jira. Eenyu jala hiriira wayyaanii jalaa hiriiru deemee Oromoon maarrakkoo qaba Abiyyi jala yoo hiriire Abiyyi hiriira ba'e. Abiyyi waliin jirra yoo jedhee diina isa Abiyyi nyaachuudhaaf karoorfatee warra Maqaleen ittiin yoo qaanesse yoo haamilee cabsi maarrakkoo qaba. Aangoon kun yoo Abiyyi harka jiraate Abiyyi irraallee fudhachuu dandeessu. Gama dandeessanii yoos dandeettii sammuu qabaatan dandeettii sammuu hin qabdanii. Garuu akkan yaadutti ani akkasiin yaaddan ittiin beeku malee inni caakkaa taa'ee qabsaa'us inni dhaaba adda bilisummaa Oromoo inni kaafaa ta'es sabaaf sablammii Oromoo mirga akka argatuudhaaf malee aangoo qofaaf miti jedhee yaada. Mirga sana immoo lafa Oromoo qabeenya Oromoo kan deebisu Abiyyi amma miti. Amma hojii mana madaamii kifilii 3-4 takkaatti nazzafi fixee osoo siin jedhanii nazzaftee fixuu dandeessaa hin dandeessu. Namichi kun hojjetaa jira. Takkaatti immoo gaaffii uummata Oromoo qabeenya uummata Oromoo nafxanyaan irraa amma boqqolloo xaafii akka garaa qotattee intini jechaa jirtu hin beekna. Lafa Oromoo kan saameen intini jedhu nafxanyaadha. Akka ganda kamittuu ni beekna. Sinigalee Wallagga keessa sabaaf sablammiitu jira amma. Jarri kun achi lafa Oromoo irra dhufanii qubatan malee lafa isaanii baatanii hin finne. Sinigalee kun immoo kan deebi'uu danda'u suutaan malee takkaatti miti. Takkaatti miti. Akkaataatti jiraataa ture Abiyyi Ahmed Alii isiniif himee jira. Sinigalee kanaafuu namni kun harka yaadik jira. Ofiifiyyuu akkasin feetan kanatti gaaffii keessan isinii deebisee bilisummaa isin feetan fiduudhaaf gara fuulduraatti waliin osoo tarkaanfattanii waliin osoo diina keessan isinitti ka'aa jiru. Amma amma kan wal nyaachaa jirtan miti Amaarri deebitee sumatti intiniitti booddee jechuudha. Sinigalee Amaarri sabaan xiqqoo deebistee isin injifachuudhaaf teessi. Sinigalee amma sa Maqaleen injifatame kana nutu injifatee nutu lolee jedhu san garuu dhiigalmaan Oromoo qeerroo meeqatu itti dhangala'eeti. Sinigalee qabsoo dhufee kana bishaanitti naquudhaaf daashbooraan biyya alaa omborgara nyaattanii afaaniin taanii afaan keessan baasinaa isiniin jechuun barbaada. Sinigalee nafxanyaa meeqatu jira afaan Oromoo kan akka ajaa'ibatti kan dubbatu jechuudha kan barate jechuudha. Sinigalee Oromooni yoo sammuudhaan yoo wal hubate yoo waliin deeme qofadha bilisummaa fedhu kan fiduu danda'u. Yoo Abiyyi fintinee dhamme reeffasa dura maafi poostiin godhin gaafa haxeen du'e sana. Gaafa haxeen du'e sana reeffasa kaleessa poostii gootan maaliif poostiin godhin gaafa dura. Moosii asumatti dallaluuchuudhaaf kan isin keessanii amma immoo takkettanii waan biraa gadi fiddu. Gumaasaa osoo hin baasiin reeffasaa jawwaala irra keewwattanii yeroo waa'een Abiyyi waa tokko intini jedhu sababa Abiyyi firiira ba'ameef ammas waan tokko gadi baastanii poostii gootu. Ilmoo namaa tokko kanatti itti taphattu. Akka keessan inni waraqaa biyya ormaa taa'ee hamburgara nyaachaa miti kan Oromoof dubbate biyya keessa taa'ee ijatti diina isaatti ija isaatti himaa diina Oromootti ijatti himaatti kan inni wareegama lubbuu ta'e jechuudha. Moo akka kee paaspoortii Ameerikaa paaspoortii Kanaadaa qabatee taa'ee Abiyyi akka barbaade arrabsee Jawaar akka barbaade arrabseetii miti haxeen kan qabsaa'e. Sinigalee ilmaan tuulamaa waggaatti wagga lamatti artisti Oromoo harka namaatti harka diinaatti harka nafxanyaatti kan du'u hidaa qaba akka nama tokko jiraachuu danda'an beeka. Akka keessan waraqaa baafatee hamburgara nyaatee osoo hin ta'in manuma lafa isaa osoo qotatee maal jedhu jiraachuu danda'a. Bilisummaa dhufa jedhee isin waliin deeme isin waliin hiriire lubbuu isaa dabarsee kenne
kun har'a isin har'allee gumaa nama kana hin baasnaa jettanii hin jenne. As deebistanii reeffa isaa keessanii yeroo yerootti poostii gootu jechuudha nurratti. Akka waan qabsaa'ota taatanii akka waan qabsaa'ummaatiin uummata tuulamaa caaltanii. Yoo namni tokko yaada isaa sirreessee gara badhaadhinaa deebi'ee waliin deeme kun gantuudha. Badhaadhina gantuu miti kan deeggaru. Namni itti amanii hin deeggara. Jawaar Muhammad kan itti nu amansiise. Sinigalee Jawaar Muhammad kan itti nu amansiise. Jawaar Muhammad kan hooboo hiikkachiise. Nama biraa seetanii. Nama biraa miti. Har'a qabsoon keessan maayini. Qabsoo isa kamiif kaatan? Osoo hooboon hin hiikkanne osoo dhaaba kanatti hin amanne ta'a. Ittiin jechuu dandeessu. Engadde duuba waggaa lamaan dura waggaa dura itti nu amansiistanii. Har'ammoo dhaabni kun OPDO'ti, dhaabni kun sirna Mallasii, dhaabni kun sirna Minilik jechuun isinirraa hin eegamu. Sinigalee akkuma sabni nafxanyaa akkamiin waliin deemaa, akkamiin Amaarri kana Abiyyoo walii galuu danda'e jettanii Abiyyoo wajjin kallattii walii galtee intini jettan uummachuu qabdanii malee sabni Oromoo bal'aadha. Akka bal'aa taataniifis immoo beekumsa qabdu jennee yaanna. Beekumsi keessan isin garuu YouTube irratti reeffa namaa daldalachuu yeroo waan tokko badhaadhina waliin jirredhe uummanni kaka'ee hiriira poostii gochuu kanatti hidhatin kan beekamtan. Akkasa osoo jarri nafxanyaallee poostii godhanii yoo kan poostii godhu Oromoo kan sheerii godhu Oromoo. Eenyuuf akka qabsooftan kan hin beekne eenyummaa keessan kan hin beekne jechuudha. Dhugaa Rabbi baay'ee na ajaa'ibdu. Kan sammuun qulfi isaayyummoo namni guddaan isaas ba'ee jimmaan diqaalaa jedha. Diqaalaan si afaan Oromooillee beekee hin dubbatu namni sun dhugaa Rabbiiti. Diqaalaan isaa nu keessa gantuun hin jirtu jedha isaayyuu. Gantuun gandi keessan keessa lakkaa'ameeyyuu dhumaa yaaki lakkaa'amee numu namni akkasii namni guddaan maqaaf sheekummaa himatee maqaaf ulamaa ta'ee afaan badaa akkasii dubbatu baay'ee ittiin qaafadhe dhugaa Rabbii. Barabaraan dulloonni ishee beekaan ishee sheekni ishee as baatee jimmaa. Namas deebiis ni kennu hin argattani jimmaan keessaa kanaaf maaliif ilaamitiin nama wal dhagaa guddate jarri afaan baallagee akka keessan hin baasani. Akka keessanis immoo gandummaan tiniin jedhani. Maaliif biyyattii keessa sabaaf sablammii hedduu waan jiruuf jennaan. Waliin nyaachaa waliin dhugaa waan guddatan. Uni mataan keenya amma biyya kana dhufneeti malee biyyatti dhugaa Rabbii waa'een gandummaa akkasiitii hin jiru. Iddiriin isaanii boo'ichi isaanii yeroo gammachuu yeroo sargii jaruma Amaara waliini. Sinigalee garuu immoo Amaara qomcee ishee afaan tokkoo fi amantaa tokko guddisuu barbaaddu warra Minilik Lummuxxii baandiraatti amantu osoo hin taane kan nama waliin nyaatee dhugu kan akka Oromootti akka Amaaraatti osoo hin jedhin afaan tokko walirraa barataa kan jiraatu jechuudha. Namni naannoo keenya jiru. Sinigalee garuu as kanatti bakka namni tokko Oromoon qofaa masaantinii jechuu qabaafaa kan jedhu jira. Oromoon qofaa citeentinii jedhu alaabaan keenya kan bakka nu bu'u akka naannoo Oromiyaatti malee akka sabaaf sablammiitti miti. Amma alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan arrabsus ni jira kan warra arrabsus warra sammuun qullaa Oromummaa isaa kan hin beekne kan alaabaa adda bilisummaa Oromootti hin jedhu. Sinigalee eenyummaa keenya beekaa akkaataa dimokiraasii yeroo amma jiru kanatti deemna malee ani Oromoodha akkasitti qofaa jiraachuun qaba saba kana balaaleffachuun qaba kun diina kooti la akkasii miti. Saba kana waliinis waliin deema akka dimokiraasii eenyummaa keessa intini jechaadha malee kan deemuu qabdu akka nama bineensa tokko akka nama qobaa guddate akka nama qobaa jiraate saba kamiyyuu balaaleffachuun qabnu. Sinigalee mirga keessi eegee eenyummaa keessi eegee atis eenyummaa kee of beeksisaa of barsiisaa isas barsiisaa akka dimokiraasii sanaatti waliin deemuudha. Malee Amaara jedhamee nan hunda balaaleffachuu miti. Amaara keessatti kan balaaleffatta warra Zaranyaa warra Teedii Afroo kana. Sinigalee warra Teedii Afroo kana. Amma Haaceen du'e osoo inni du'eera ta'e. Ilmaan Oromooillee Haacaaluun du'e nuyi sagalaa fanneettanii illee yaaddanii beektan. Diinni Oromoo garuu
kan akka isaa hin jiru jechuudha. Isinii galee RCC komando jettee goota qaama kee irraa kutii goota ana waliin haasa'e najasa hulla እና maaliifiyyuu ilmaan Oromoo akkasitti waliin deemuu hin danda'u. Inni baddaa maaliif baddaa jechuu hin dandeenyu. Yaanni keenya amma akkuma wal addaa yaanni keenya akkuma wal addaa qabsoon isaaniillee yaanni kan Abiyyi Jawaariif ta'uu dhiisuu danda'a. Kan Jawaar Abiyyiif ta'uu dhiisuu danda'a. Kan Jawaar immoo Marroof ta'uu dhiisuu danda'a. Kan Marroo immoo Daawudiif ta'uu dhiisuu danda'a. Isin galee maaliif lafti uummata Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebneef kan deebi'u kun immoo takkaatti miti. Suutaan waan hundaayyuu jechuudha. Bakka ilma abbaa gadaa aangoo qabatee Abiyyi aangoo qabatee jira. Qeerroo meeqatutti dhangala'ee iddoo sana taa'ee kanaafiyyuu gaaffii Oromoo amma deebisuu qabaa miti. Isin galee suutaan walii galaan malee takkaatti namni tokko amma wanti ni jedhe amma wanti jechuu hin danda'u. Maaliif akkaataa ekonomii yeroon sun deemsisuu fi waan mooraa sana keessatti seenee argeen deema malee akkama isin intini jechaa jirtan kanatti Abiyyis yeroo isaanii beektu. Bara Mallassi akkas ture bara amma akkas ture nuyi Abiyyi bakka itti qeeqnutti qeeqaa jirra. Dhaaba isaa deeggaruyyuu miseensa isaantiin jennuyyuu akka deeggaruttis qeeqaas ni jirra bakka badiisaattis. Moo tolaasaa qofa haasaa bakka badiisaattis kan hin goone jechaa hin jirru. Iddoon uummata Oromoo hammatee deemuu qabutti kana gochuu qaba. Iddoo uummanni Oromoo Abiyyi hojiisaa balaaleffatu kana balaaleffate. Iddoo uummanni Oromoo inaaffaa godhatee jibbaa saabichaa sa'aatii 24 OMN irra dabarsuttis bakka sanattis nuyi Abiyyi waliin jirra. Isin galee garuu hundumtiyyuu akka qaba yeroo qaba. Motakkaatti intini jettanii miti. Amma nuyi amma akka fakkeenyaatti Jawaar aangoo qabachuu qaba wajjin Jawaar amma bakka Abiyyi osoo bu'e takkaatti gaaffii uummata Oromoo kana deebisuu danda'a. Takkaatti bilisummaan Oromoo barbaadu fiduu danda'a hin danda'u. Wanti hundisaayyuu akkaataa qaba yeroo qaba. Isin garuu yeroo laannee fi namicha kana waliin hin deemne badaasaa malee gaarummaa hin dubbanne qanii tokko miidiyaa keessan irratti. Isin galee badaasaa malee gaarummaa waan inni hojjete hin dubbanne. Biyyumatti illee isin deebisee galata laanneef nama kanaaf. Biyyatti galaa karaa nagaa qabsaa isin jedhe isin fide ishi jettan walii galtan. Riddaatiin taa'ee jawween riddaatiin taa'aa isin shufeera taa'aa jedhe oboon cakkaa jiru nun barbaachisu jedhe oboo hiikkachiise ammoo eessa jira Jawaar dhaaba kam hidhachiistanii jirtan isa qabdanii hidhachiistanii jirtan iyyuu hiikkachiise ammoo warreen duulloota ammoo kan daasbooraa taa'ee kan biyya Arabaa taa'ee kan eessa taa'ee intini jedhu keessan immoo caalee qabsoon. Eebeluu maaliif achi ta'a? Eebeluu qabsaa'eeraa? Eebeluu akkasidha? Akkasiin jedhamu. Hamma waa'ee siyaasa isaatii 24 waa'ee siyaasaa haasoftan immoo inni Jawaar jaallatus inni Abiyyi jaallatus inni adda bilisummaa Oromoo faarsus inni Kaafaa faarsus maafi ijoollee jiraattota magaalaa Saawud Arabiyaa mana hidhaatti dararamaa jiran maaf sagalee hin ta'in jara kanaaf siyaasatti dubbattu kun eessa geessan sa'aatii 24 siyaasa sa'aatii 24 Jawaar jenna waa'ee ijoollee Saawudii mana hidhaa jiranii sinti mul'atu. Akkamitti akka jiran quba qabdu sagalee taafii jirtu hin jirtani. Uuma siyaasaa qofa oofuudhasin akka waan Abiyyi achi keessaa baastanii nama feetan sana aangoo qabachiistanii akka waan immoo Abiyyi achirrantini jettanitti arraba hin taane jecha hin taane fayyadamuu osoo gandisaa maatiin isaa sun nafiin arrabsu kana isin kan beektan. Hammuma isin wal balaaleffattanii wal jibbitan kanayyuu hayyoonni Oromoo waliin balaaleffanne waliin jibbine maqaan taane walitti moggaafne dhugaa rabbiiti. Seera feeraan kan hamma mana murtiitti maaltu dhaqee humnaan intini jechuu intini jedhamee amma
osoo sammuu qabaatanii Jawaar akka inni bahee Oromoodhaaf dalagu osoo gootanii akkanatti miti gaaffiin keessan. Qabsootti qabsoo hin beektanii nama wajjin walii galuutti nama wajjin walii galtanii jiraachuu hin beektanii amma akkamitti jiraattu reessin amma akkasitti. Amma gaaffiin keenya Dr. Abiy irraa yeroo ammaa kana waa'ee siyaasaa miti, waa'ee intini miti, waa'ee hidhamtoota iyyuu miti irra caalaasa. Inni hidhame biyya isaatti hidhamee jira, biyya abbaasaa jira, bishaan biyya abbaasaa dhugaa jira, mi'aan biyya abbaasaa nyaachaa jira. Ijoollee biyya ormaa keessatti badii tokko malee akka nama biyya hin qabne, akka nama mootummaa hin qabne mana hidhaatti waggaa tokko guutuu kan dararamaa jirtu. Uffata tokkoon guyyaa meeqa namni taa'u jira? Mee ammasin uffata qanii tokko uffattanii ooltan galgala deebistanii yeroo uffattan isinitti tola? Ijoolleen mana hidhaa bare uffatattiin bakka hojiitti qabanii anxalxalanii mana hidhaa geessanii taa'u bare ammarraatti. Ijoollee kanaaf karaatti innumti waraqaa eenyummaa qabu inni biyya kana keessa jiru. Ijoollee kanaaf takkaa yaaddanii beektu, yaaddanii hin beektan. Huma siyaasni bari harka jedha yeroo baay'atu iyyuu. Kalas gaafa qaniisaa isaan tokkummaa ofiif jedhan tokkummaa fidoo dhiisan immoo dantaa mataa isaaniitti akka barbaadanitti waliin adeeman. Siyaasaaf biyyaan baane yeroo biyyaa baane. Inni irraa asirra taa'ee waa'ee Jawaar dubbatu gaafa Qiliinxoo galu waa'ee Jawaar dubbachuu miti. Waa'ee Jawaar dubbachuu miti qabamee yeroo mana hidhaa galu jechuudha. Waa'ee Jawaar dubbachuu miti. Eenyummaa masaalleen ta'e jechuudha jibbisiisa jechuudha. Ijoollee nama mana hidhaa jiran kun akkuma keenya osoo hojjetatanii, osoo nyaatanii, osoo kolfanii, osoo taphatanii, osoo dhaabni nuyi deeggaraniiti rasqeen isaanii dhumatee jennaan bakka hojiitti seentee shurxaan qabdee mana hidhaa galchite. Haati ji'a 9-7 garaatti baattee teesse mucaan koo yoomnaa dhufettee karaa eegdi. Ijoolleen asitti dhukkubaan cinqatiidhaan sammuudhaan maraatanii kan as keessatti reeffi isaanii jiru jira, kan dhukkubsatee ciisu jira, kan immoo suma dhiphatu osuma boo'u takka kolfee takka aseentinee jira. Sabboontu Wallaggaa akkatti beeti. Diqaalaa Gumusirraa dhufte Sharmuxaa. Sheeka keetiyyuu kan Oromoo wal nyaachistu. Kana isiniin jechuun barbaada. Ijoollee keenya mana hidhaatti dararamaa jiraniif sagalee ta'a please hin dagatiina. Isinii galee yoo nuyi dubbanne yoo nuyi sagalee tokkoon yaada bareedaa dabarfanne mootummaan keenya illee nu dhagee gama danda'uun ittiin jechuu danda'a. Gama danda'uun ijoollee kana biyya galchuu danda'a. Huma siyaasaa bichaa hin godhina. Yeroo qabdan viidiyoo hojjettan sa'aatii baatanitti waa'ee qabsoo keessanis dabarfachaa fakkeenya daqiiqaa 30 waa'ee qabsoo haasoftan daqiiqaa 30 waa'ee ijoollee Saawud Arabiyaa irraa haasa'a. Ijoollee Saawud Arabiyaati gahee guddaa kan qabdu. Gargaarsa keessattis tokkummaa uummata Oromoo waliin kan tineettus jechuudha. Garuu yeroo qabamanii tineedhan kana namni quba isaan qabu hin jiru. Namni quba isaan qabu hin jiru tokkollee. Homa siyaasaan tinee jechuu malee akka waan Abiyyi achi keessa baasnee Jawaariin achi keenyu akka waan Jawaariin tineennee marroo achi keenyu bakka hundumti yoo homa isatti fakkaate of keessaa tinee alba'uu malee homa tokko yaada fudhatamaa hin qabne kan haasa'u jechuudha. Biyyi kamiyyuu hiriira oobee mootummaa kana waan jaallatuuf mootummaan kun waan inni hojjete jaratti waan mul'ateef isinitti mul'anne gaafa isinitti mul'atu qaba. Isin Jawaariifis waan buusne Abiyyiifis waan buusne. Yeroo haasaanni Abiyyi yoo du'es yoo jiraates maal nu godhaa kan jedhu faajjira. Jiraatee jennaan diimokiraasiin ni fideeni kanatti afaan bantu asirra baatee viidiyoo kan hojjettu. Eenyummaa keetiin faayamtee kan ittiin jettu diimokiraasiin ni sii fideeni bar waan inni hojjete maaf hin beektu. Waan inni hojjete maaf waa siin goone. Akka ajaa'ibaatti jijjiirama argattee naammatee as baatee kan dubbatti. Bara Mallas biyya bulchu, bara Hayilamaariyaam biyya bulchu mee eenyu kan Leevii warraabu eenyu Ahmed Bosona Baalee fi Biiftuu Gadaa Goobanaa malee bara namni Oromoo of himachuu sodaatu. Har'a garuu nuyi Oromoodha jennee keessa baanii mootummaayyuu arrabsaa jira. Diimokiraasii Abiyyi Ahmed Alisii fideenii bari kun hundiyyuu. Yoo jiraates yoo du'es maal nu godha uummata sammuun furrii amma kun qabsaa dhaga. Jawaariif dhaabbata Baqqaleef dhaabbata jecha akkasii afaansaa keessaa baasee
Jawaariif dhaabbachuun akkana dubbataniiti miti. Gowwummaa qaba garuu ilmaan Oromoo gowwummaa yaanne gowwummaa isinitti jira osoo tariin barannis ta'uu danda'a. Maal beektu karaa Yemanii yeroo dhufan Jawaala sumatti qabatu waan ta'eef jennaan gowwummaa isinitti jira. Sinigeli arras boros yoo hiriirri ba'ame maaf Abiyyiif hiriirra ba'ame Abiyyiin hiriira qofa miti waan kana caaludha yookaan oolmaa isin ooluu fi qabdan. Sinigeli dirqama isaa baasisuu maalis haa jedhu ደግሞ Abiyyi miti kan ittiin jedhu. Mootummaan bulchaa mootummaan Oromiyaa Shimallis jira. Kan Shimallis gadittis immoo hundumti akka aanaatti akka qabaleetti ajajaa qaba. Malee Abiyyi miti kan hiriira naa ba'a jedhu. Abiyyiin hiriira naa ba'a isiniin jedhu bari. Hojiin hojjeteef juntaa waan Maqalee injifateef uummanni Oromoo gammada. Maaliif hayyoota keenya meeqa lafarra gootanii kan ittiin jedhan Wayyaaneedha malee Oromoo miti. Nafxanyaa miti. Nafxanyaanis diina Oromooti. Sinigeli garuu tokko lamaan hundaayyuu takkaatti osoo hin taane duraa duuba isaa eegeeti hojjetaa deemanni maashaallah nama sammuun dalagu nama sammuun hojjetudha Abiyyi Ahmed. Laakiin xiqqoo ishee ani kan ittiin jedhe ijoollee biyya Arabaa kana sitti dagachuusa dabalatamoo Jawaarillee badiinni hojjetetti walii galtee uummatanii ittiin qabani malee achitti wal qaxxoo qabani malee saba nafxanyaa wal gammachiisuun kun sirrii miti mana hidhaa wal geessan jechuudha. Naa kana isiniin jechuun barbaada. Har'as ta'e boorus ta'e Abiyyi achi kuffisoo osoo hin taane uummanni Oromoo hayyoonni keenya gama kamiin tokko ta'u gama kamiin tokkummaa uummatu jedhaati yaada. Uummati sammuun furrii yuutuubii daldalachuuf waan hedduu haasa'u jalan fiiginaasi. Sinigeli gowwaan namni tokko akka kiyyaa jechuudha feesbuukuma banatee jira. Bakka namni tokko yuutuubii isaaf jecha waa'ee Jawaariif yaadii fakkaatee waa hedduu yeroo haasa'u sheerii godha laayikii godha yuutuubii isaa. Inni garuu xiqimii mataasaa faayidaa mataasaatiif malee Jawaaritiif miti. Sinigeli kanaafiyyuu nama waa'ee uummata Oromoo tokkummaa Oromoo haasa'u qofa caqasaa malee aslan nama tokko faarsii nama tokko intiin nama kisiin caqasina. Sinigeli hundumtiyyuu akkaataa dimokiraasiitti waliin deema eenyummaa walii kabajaa. So kanaaf jennaan irra caalaa isaa immoo ajandaan keessan waa'ee ijoollee Saawud Arabiyaa ta'uu qaba. Waa'ee ijoollee Saawud Arabiyaa ta'uu qaba. Ijoolleen Saawud Arabiyaa osoo hin jirre OMN gadi dhaabbatu kana beekaa. OMN bargaan amma kan ganda tokko sagalee ganda tokko bichaa ta'e malee OMN kan gadi dhaabee irra caalaa isaa harki guddaan ijoollee Saawud Arabiyaati. Shinti beetii dhiqxee ganamaan gasaa meeqaatti madaamiif ajajamtee buna shaayee osoo jettu mana soolawwaltu shinti beetii osoo miiccituuti. Masgiida meeqa kan biyyatti gadi dhaabe ijoollee Saawud Arabiyaati. Ammoo yeroo rakkoo keenyaa namni qubanuu qabu hin jiru. Namni nurraa dubbatu hin jiru. Sinigeli kanaafuu Abiyyi Ahmed illee yoo ta'e inshallah sootuma soota akkan ijoollee kana biyyatti fudhatu abdii qabna. Nuyi haamileetti mootummaa arrabsinu hin qabnu inni hanga of harkaa qaba. Sabaaf sablammii Itoophiyaa bakka bu'ee hojjeta laakiin akkaataa isaan gama isaan tokkummaa uummatan qofadha malee nuyi kan ittiin jennu dhimmatti tokko faarsinii tokko ittiin jennu ani waa'ee baqqaleen dhalataa Wallaggaa waan ta'eef baqqeen dirqama mooraa beeta mangistii keessa galuu qabaa jedheen osoo hin taane kan achi keessa sagalchu hojii isaati. Sinigeli hojii isaati. Uummata Oromoof seenaa yoo dalage uummata Oromoof waan gaarii yoo hojjete moota beeta mangistii sana keessa galee sabaaf sablammii Oromoo uummata Oromoo sabaaf sablammii Itoophiyaa astadaadaruu danda'a. Sinigeli malee ani sa'aatii 24 Jawaar jechaa waliif sa'aatii 24 baqqalaa jechaa waliif jarri sun hin jedhan. Sinigeli aslan nama aangoo barbaadu miti jarri osoo jireenya dhuunfaa isaanii jiraatanii nama jiraachuu danda'udha. Garuu yaanni isaanii wal addatee akkaataa isaaniitiin jedhan sirnicha irratti wal dhabaniiti malee ammas wal jibbaa godhataniiti miti. Isaan tokkoomanii waliin deemu warri dulloota asirraa afaan banuu maaltu rakkise? Maaltu sirrakkise? Moo isintu fida bilisummaa hayyoota Oromoo arrabsitanii bilisummaa fiduun hin jiru. Sinigeli Abiyyiinis unuma bulcha hayyoonni Oromoos mana hidhaati unuma ba'u tokkummaan illee ni dhufa. Sinigeli ijoollee keenyaaf sagalee ta'aa liqa.
waan isinirraa barbaachisu ijoollee keenyaaf sagalee ta'uudha. Ijoollee mana hidhaatti dararamaa jiraniif sagalee ta'a. Kallattii kamiin isaan gargaarraa warra achi keessaa bahuudha hinduutanii maallaqa keessan irraa xiqqoo guruupii godhattanii yoo gargaartan achi keessaa baastanii. Warreen immoo bahuu hin dandeenye illee akkaataatti mootummaan kun biyya fudhatu warra waraqaa eenyummaa qabdan illee waan tokko intini jettanii karaa ijoolleen kun ittiin gargaaraman waan tokko hojjechuu qabdani. Moozim jettanii lammii keessanii kan achi keessatti dararamaa jiru. Kan achi keessatti nyaata ga'aa dhabee kan du'aa jiru lammii keessanii. Sababa biraatii miti harka caalu immoo Oromoodha iyyuu. Harka caalu Oromoodha. Isin bakka nama tokko bichaadha kan sa'aatii 24 irraa dubbachaa ooltan garuu kan alaas kan biyya keessaas ta'e nama tokko qofaa miti kan mana hidhaatti argamu. Isin galee nama hedduutu hidhame yeroo Hacaaluu Hundeetti nama hedduutu mana hidhaa galee hammarratti jarri sun hin baane kanuma guyyaa Jawaar qabame sana jechuudha. Garuu nuyi akka Rabbitti nama tokko qofaa kan dubbataa oolu. Ijoollee hidhaman kana quba hin qabnu. Ijoolleen kunis bari gaafsa nama mormii gaggeessanii ta'a. Hacaaluu Hundeessaa kan hin jaallatiin hin jiru. Hundiyyuu akka lubbuu isaatti jaallata. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. So kanaaf jennaani adeemsa qabsoo keessanii likkii godhadhaa. Eebeluu ganda kana bichaatu hiriira ba'ee eebeluu kanadha kana badhaadhina kan jaallatu Shawaadhas Wallaggadhas Arsiidhas hundumti hiriira ba'ee jira akka naannootti. Isin galee dirqama isaa ba'anii fedhiidhaan isaa ba'an. Dirqamas wajjin jechuu hin danda'ama. Sababni isaa waan beeknuuf jechuudha. Amma qabaleetti yeroo irra deemanii walgahii borba'uu qabdu yoo walgahii kanarratti hin argamne kana dhaqiqaatiin isaa jedhan waan mana isaa nyaatee bulu yoo hin qabne dirqama walgahii sanarratti deemee argamuu qaba. Isin galee dirqamas wajjin fedhiidhas wajjin kun deebiin isaa lammaniyyuu. Gaaffii biraa ciqiciqii hin barbaachisu. So kanaaf jennaani akka gandaatti hin deemina. Gandummaan isin guddisu bara baraan isin marsatti argaa jirra. Xiqqattanii haftanii malee gandummaan isin guddisu. Isin galee gandummaan isin guddisu. Osuma gandummaa jennees immoo isin walii keessaniif waliif hin taatanii inni isin biraa sirnicha ilaalee dhaabichi ilmaan Oromoof yoo ta'e isin isee gara dhaabichaa deema. Isin garuu achumatti haftanii takkaan qanii tokko lama nama sana arrabsitu allaqee dhiisanii ni jettu. Booda isiniif keessan gootadha kan nama biraatu gantuudha. Akkanatti isinitti mul'ata. Akka waan biyya keessan keessa miseensa badhaadhinaa keessa namni hin jirre harka caalu amma naannoo Arsiiti kan miseensa badhaadhinaa keessa jiru. Garuu isin keessan gootadha kan namni dhaaba kam keessa jiru iyyuu kan isa kaanii bichaa gantuu jettanii arrabsitu noo isinirraa inni eegamu kun. Ilmaan Tuulamaati kan yeroo meeqa Jawaarii fi hiriira ba'ee kan namni meeqa wareegame guyyaa tokkotti. Ilmaan Tuulamaa wayii intini isinitti fakkaate moo bara baraan wareegama lubbuu kan ta'u. Isin yoo ta'e qabsoo uummata Oromoo bishaan itti naqaa jirtu kan maal ta'u uummanni Tuulamaa ba'ee har'aa borii isiniif ba'ee har'aa borii karaa cufee kan wareegama lubbuu ta'u isin ittiin daldalattanii jiraattanii idaa qabaama. Akka Oromoon ta'ee jiraatutti jiraachuu hin danda'u. Akka nama tokkotti jiraachuu hin danda'u Tuulamni. Yeroo hunda kan irra caalaa santinii dura bu'ee wareegama lubbuu ta'ullee ilmaan Tuulamaa kan. Ammoo kanas dhugaa baran jarri mootummaa jala hiriiran dirqama mootummaa jala maaf hiriirtan jechuu qabdu hin qabdan. Suuraa ceef reeffasaa torban lama waggaa ji'a afuriin dura poostii gochuu qabdu. Maatii isaaf hin yaaddanii uummata Oromoof hin yaaddanii warri gantoonni hamburgera nyaattee jiraattu biyya Ameerikaatti teessee. Na alaabu shakilkum. Akkuma kana lafaa haftanii Abiyyillee ammallee waggaa 100 bulcha jechuudha. Maaliyyuu ta'e uummanni immoo gabroomee biyyi majalla jiraata malee akkasii wayyaanee wajjin quba wal qabaachiintini jecha reeffa namaa dallaltan namni isin irratti baree waan jiruuf abadan kanaan booddee intini jettan. Hammarraa kana duraayyuu namni kan ba'ee karaa cufee lubbuun isaa dhume hamma kanaayyuu deebisee gaabbuu danda'a maatiin. So kanaaf jennaani Tuulamas ta'e Maccaas ta'e akka kutaa kamiittiyuu namni gowwoomu hin jiru akka durii akka dimokiraasii biyyittiitti deema namni amma akka dimokiraasii biyyittiitti gaaffii mootummaa kanarraa barbaadu gaafachaa
akka mootummaan sun jedhetti deema malee walaa yamiin isaa jedhee mootummaa arrabsuu xiqqeessuu no hin jiru waan akkasii. Biyyittiin seera qabdi. Mooraa mana barumsaa keessatti illee eegduu qabama jechuudha hangarraatti. Moo akka barbaadan galanii akka barbaadan dubbatanii akka barbaadan mootummaa tokko xiqqeessuun hin jiru. Garuu biyya Arabaa waan jiruuf jennaan asiiti namni adabbii jalasi hoshuu hin jiru, namni tarkaanfii irra fudhatu hin jiru, akka barbaadde afaan banuu dandeessa, akka barbaadde mootummaa xiqqeessuu dandeessa. Garuu feesbuukuma irratti malee gootummaan kee waan fidduu hin qabdu. Osoo biyya jiraatte hin argitaanne biyya jiru akkamitti akka jiru. Biyya waan hin jirreef as teessanii afaan banuun nama hin dhibbu salphaadha isiniin jechuu barbaadeen. Abiy Ahmed Ali waan jimmaatiif immoo jimma qofa hiriira ba'ee jettanii afaan hin banina argitanii jirtan eessa akka hiriira ba'e. So kanaaf jennaan afaan keessan xiqqoo isheentinidha. Uummata har'a lubbuun isaa darban illee rabbiin kan jannataa isaan haa godhu jenna. Ilmaan Oromoo silattis wareegamuu malee bilisummaa fidaan jirtanii akkaataa mootummaan sun jedhuun deemaa hin jirtanii barabaraan dhumuu barabaraan wareegamuu kana isin carraan keessan jechuudha. Walii galtee hin qabdanii waliin taatanii diina ofirraa deebisuu hin dandeessanii hirkattummaatti baay'atee jira waan ta'eef nagaan bulaa kanarraan kana fi bordeebiis ni haasa'a. Saatiin darbee jira waanuma xiqqoo yaada keessa mukee keessa jiru qabadheen buladhee isinii dhufee kanaafuu inni caakkaa taa'ee qabsaa kutataadha duraaniyyuu. Kutatee caakkaa galee saba isaaf qabsaa jira. Afaan ittiin isaan qeeqnu hin qabu. Ebaluu na bira dhaabbadhu, ebaluu na hidhachiisi, OMN sagalee nuuf ta'a, meeshaa akkasii nu barbaachisan nuuf galchaallee isiniin jedhanii hin beekani. OMN aslaan rigicha warqawee mana hidhaa galee OMN sagalee TPLF ta'a malee Jawaariif illee sagalee ta'ee hin beeku takka. Isinii galee? So isin qabsoon isin harkaa badee jira. Callistanii Abiyyi waliin hiriiruutu isin irraa eegama kanaan booddee isin jechuun barbaada. Okay? Nah kana nagaan bulaa isiniin jedha. Nuyi Abiyyi majala hiriira gaaffii irraa barbaannu akkaataatti uummanni Oromoo tokko ta'u akkaataatti hayyoonni keenya waliin deeman akkaataatti isaan waliin diina ofirraa injifatanidha malee kan hawwinus kan miidiyaa keenya irra hintinennus tokko ol kaasnii tokko gabbuusu tokko irraa Oromummaa fuunii tokkoof Oromummaa laachuu tokkoof sabboonummaa irraa fuunii tokkoof sabboonummaa laachuu no akkasii miti. Sinigalee hundarrammoon ilaaliin afaan Oromoo kan baratte nafxanyaa meeqatu jira biyya kam keessayyuu jechuudha. Namni tokko as ba'ee afaan Oromoodhaan Jawaari paartii badhaadhinaa deeggara Jawaariin kan hidhee arrabseef sababa namni sun as ba'ee Jawaariin arrabseef isinillee paartii badhaadhinaa hunda akkanatti ilaaluu hin qabdani. Maaliif yaanni namaa wal addaa. Yaanni namaa wal addaa kana biraan immoo afaan Oromoo salphaadha hin baratama akka warra afaan nafxanyaa kanallee miti. Sinigalee salphaadha hin baratama. Afaan Oromoo barate sirriitti waa'ee Oromoo haasee hayyuu tokko yoo xiqqeesse inni yoo Oromoo miti. Sinigalee Oromoo miti Oromummaa isaatti of beekaa hayyuu tokko yeroo xiqqeessu hayyuun sun eenyuuf qabsaa ture eenyuuf aarsaa kaffalaa ture sammuu isaa keessatti innuu kan iyyaanni Oromoo miti. Allaqee maalirraa barbaaddu? Viidiyoo nama sana ilaaluu dhiisuu. Afaan Oromoo dubbateef namni kun Oromoodha jennee amanuu hin dandeenyu. Sinigalee video nama sana caqasuu dhiisuu yoo dandeessa yaada nama sanaaf ta'u invaayintii galtanii jechuu malee tokko seenti akkana taate tokko immoo ba'ee hawaasa Jimmaa hundaa walitti arrabsu saba nama tokko no kun ta'uu hin qabu. Sinigalee akka naannoottis akka kutaa Oromiyaattis ulamaa'in gurguddaan kan jiran barsentiin meeqa Jimmaadha irra caalaa kan argaman eessayyuu miti. Sinigalee kanaafuu walitti Jimmaa arrabsuun kun dogongora keessanii garuu yeroo baay'ee miidiyaa irratti Jimmaa yoo arrabsan malee beekamtiin argattan isinitti faradamu. Kanas hin jechuun barbaada amma narrafa kan calaarran turu inshallah borus walitti deebinee waliin xabanna waliin bohaarra ijoollee mana hidhaa jiraniif sagalee taana. Nuti Kanaadaan jirru nuti Ameerikaan jirru biyya dimokiraasiin jiru keessa miti kan jirru biyya Saudi Arabiyaa jirra. Boruu maal akka nu mudatu hin beeknu. Iftaan maal akka nu mudatu hin beeknu. Ijoollee kanatti makkamnee dhaqnee har'as Abiyyi faarsinu bor Abiyyi arrabsuu dandeenya. Mana hidhaa sana keessa yeroo galtan obboleessa keellee nagaatti isin deebisiisu. Obboleessuma keetti yoo telefoonaan haasofte
nagaatti hin dubbattu. Maaliif mana hidhaa jechuun ni beektu. Isa keessa galee argitu beeka. Ijoolleen amma yeroo baay'ee qabamanii biyya galan deebi'anii as dhufu. Kanaaf nama qabamee miidhamee argitu miidhaa nama tokko namaaf hubata. Kanaaf jennaan ijoolleen mana hidhaa jiran Saawudii keessattuu jiraattonni Saawud Arabiyaallee hin callisina. Waa'ee siyaasaa dhiisaa yeroo tokkodhaaf. Kanaaf ijoollee makeenyarraa sagalee ta'a ijoollee keenyaaf dubbadhaa. Karaa ittiin biyya galan karaa ittiin gargaaramuu danda'an warra qabeenyummaa warri qaban illee harka meeqatu jiru Saawud Arabiyaa. So kanaaf jennaan xiqqoo ishee isaanillee karaa ittiin ijoolleen kun gargaaraman ittiin jedhanii nuuf mijeessanii yoo gargaaraa jedhan nuyi amma qabnurraa gargaarra. Maaliif namni aafiyaa qabaatee hojjetatee argachuu danda'a. Ijoolleen kunis akkuma keenya dalagattuudha akkuma keenya ittiin jechuudha. Nama akka shilabbeetiin miti garuu rasqeen isaanii dhumatee jennaan shurtaan qabdee achi geessitee hunillee achi deemuuf jirraa. Kanaafiyyuu ijoolleen kun yoo galan nuyillee gara fuulduraatti harka kennanii galuun keenya hin oolu. Biyya ormaa biyyuma ormaatti. Biyyittii makeenya mootummaa makeenya isaa arrabsinu kanatti gallee harka isaa ilaallee soliin jiraachuudhaaf deemna. Biyya ormaa biyya nuuf hin ta'u isiniin jechuu barbaadeni. So kanaaf jennaan hojiirra oolchaa isaa kiyya. Yeroo haasoftan siyaasa keessanis xiqqoo ishee ilaalchuma godhachaa haasa'a. Akka har'as teenyaa afaan bannuu miti gaafa biyya gallu akka ammasitti afaan bannuu miti seerri biyyattii. So kan isiniin jedhaa nagaan bulaa yeroo gaarii qabaadhaa. Har'aaf asumarratti nu ga'a. Turtii gaarii walitti deebina.